السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتوا دعوتوا تفردوتوا تسمي داوان هرسيكا منوت غرغرا غوسا سدي سنيف قبدي دفيرا أما دمات نوجين تورا channel kana fara waritaatan subscribe gootanii maatii ta'uu akka hin raanfanne akkasumas barreeffama adda addaa nu dhufuu barbaadan komentii jalqabaa jala telegramiin channel keenya jira seentanii maatii ta'uu hin dagatina. Akkuma egaa mana fuulduratti viidiyoo isaan daawwachaa jirtan kuni bal'inni lafa isaa kaaree 140 seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba bishaaniif ifaas qaba. Kuma ilaalaa jirtan egaa manni kun shakilaadhaan kan kaabamedha. Manni kun kan argamu magaalaa Jimmaa safarri Ardaasaa Shanan Gibee dudduubatti argama. Mana kana bitachuu yoo barbaadan duwwaa 9 duwwaa 83 610 nu argattu. Gatiin isaa miliyoona 1,500 jedhu xiqqoo ishee dirdirii qaba. Kuma daawwachaa jirtanitti egaa manni isaa haala kanaan ijaaramee namni keessa jiraachaa jira. Cinaasaa akka ilaalaa jirtanitti kunoo shakilaadhaan kaabamaadha. Manni kun egaa odeeffannoon isaa kana fakkaata. Odeeffannoo taanutti darbinaa eessayyuu akka hin deemne manni biraa jira. Manni inni lammataa egaa naannoon isaa kana fakkaata. Akkuma fuulduratti ilaalaa jirtanii masjiidillee baay'ee itti dhiyoodha. Seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Bishaaniif ifaa qaba. Safarri isaa kana fakkaata. Safarri kun egaa manni kun kan argamu magaalaa Jimmaa safarri Addaasaa Shanan Gibee dudduuba yookiin Shanan Gibee bastajaarba bakka jedhamutti argama. Manicha akkuma daawwachaa jirtan kana fakkaata. Bal'inni mana isaa kaaree 300 baay'ee guddaadha. Kaaree 300 kaartaa kan qabu garuu 160 irratti inni hafe immoo akka qabiyyeetti yookiin akka hiizootaattidha. Keessi mana isaa kana fakkaata. Akkuma isinitti hime seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Bishaaniif ifaa qaba. Manni isaa ijaaramee dhumaadhaa itti galuu qofaadha. Kun egaa manni isaa akkuma daawwachaa jirtan keessi isaa kana fakkaata. Gatiin isaa miliyoona 1,700 jedhu xiqqoo ishee dirdirii qaba. Yoo bitachuu barbaadan karaa toora bilbila keenya duwwaa 9 duwwaa 83 610 nu argattu. Amma immoo mana sattaanutti isin dabarsaa amma dhumaatti na wajjin tura. Kun egaa akkuma daawwattan dudduuba mana isaadha. Dudduuba mana isaadha. Sarviiziillee sana cinaadhaan qaba. Walumaa galatti egaa manichi kun kana fakkaata. Gatiin isaa miliyoona 1,700 xiqqoo dirdirii qaba. Odeeffannoo taanutti dabarraa amma dhumaatti nu wajjin tura. Eessayyuu akka hin deemne manni biraa jira. Odeeffannoon sadaffaan egaa kunis immoo naannoon isaa kana fakkaata akkuma ilaalaa jirtanii. Manni safarri isaa kun safara kana fakkaata. Manni kun kan irratti argamu bal'inni lafa isaa kaaree 200 seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Bishaaniif ifaa qaba. Manni kun akkuma ilaaltan baay'ee bareedaadha. Bal'inni lafa isaa kaaree 200 keessaatii gara kutaa 7 qaba. Mana guddaadha. Bal'inni lafa isaa kaaree 200 irratti kaartaa pilaanii qaba. Safarri kunis kan argamu magaalaa Jimmaa naannoo Addaansaa Bachoo Booree bakka jedhamutti argama. Walumaa galatti egaa bal'inni lafa isaa kaaree 200 yogguu ta'u manni kun keessi isaa kutaa adda addaa kutaa 7 qaba. Mee keessa seennee waliin daawwannaa amma dhumaatti nu wajjin tura. Eessayyuu hin deemina. Warri immoo kana dura baajaajii na gaafattanii turtanii baajaajii akkamitti liqii arganna kan jettanii hedduun keessanii ni ilaalle komentii jalqabaa jalan isinii kaasallee irra deebi'aa daawwadha. Manni kun egaa waliigalatti kana fakkaata. Keessi isaa saalooniin isaa akkuma daawwachaa jirtan kanadha. Haala bareedaan ijaarame. Manichi baay'ee bareedaadha. Nafne guddaadha illeeti gara kutaa 7 adda addaa qaba. Walumaa galatti manni kun kan argamu magaalaa Jimmaa safarri Addaasaa Bachoo Booreetti argama. Kaaree 200 seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Gatiin isaa qarshii miliyoona
sadii jedhu dirdirii qaba, kutaa ijoollee qaba, kutaa ciisichaa qaba, kutaa nama guddaa qaba, kutaa torba qaba. Walumaa galatti baay'ee guddaadha. Gatii kana bitachuu warra barbaadan duwwaa 9 duwwaa 83 tara toora bilbila keenya nu argachuu dandeessu. Ammas illee manni gatiin isaa gad bu'aanaan lafi tokko jira. Isallee isiniin daawwachiisaa eessayyuu akka hin deemne amma dhumaatti nu wajjin tura. Kunis egaa akka naannoon isaa kana fakkaata. Ifaan gaadhaa bishaan gaadhaa safarri isaa. Kunillee magaalaa Jimaa safarri addaa Bachoo Booreetti argama. Kaaree 140 seera qabeessaa kaartaa pilaanii qaba. Akkuma daawwachaa jirtanii mana qorqorroon irratti ijaarame kana qaba. Bal'inaan lafti duwwaasaa kana fakkaata. Bal'inni lafasaa kana. Kuni qarshii 850 dirdirii qaba. Bitachuu warri barbaadan gaa toora bilbila keenya komentii jalqaba jalatti argattu sanaan nu dubbisuu dandeessu. Kuni mana qorqorroo sana malee hin qabu. Duwwaadha irratti ijaarachuu dandeessu 850 jedhu. Odeeffannoon ittaan immoo ammas na wajjin tura. Odeeffannoon inni arfaffaa gaa yaadachiisaadha. Masjidillee naannoo sana jira. Mana kana yeroo darbee dhiyeesseen ture namni baay'ee hin daawwanne. Kanaaf irra deebisanii fide. Safarri isaa gaa Bachoo Booreetti argama. Kunillee magaalaa Jimmaa Bachoo Booreetti argama. Manni isaa LE'dhaan kan ijaarame haala ajaa'ibaa haala bareedaadhaan kan ijaaramedha. Yeroo darbee isiniif dhiyeesseen ture namni hedduun hin daawwanne. Manni kun egaa haala ammayyaan ijaarame kichinii qaba, mana dhiqannaa bakkeedhaallee qaba. Akkuma daawwachaa jirtan manni isaa kana fakkaata baay'ee bareedaadha. Kaaree 140 seera qabeessa kaartaa pilaanii qaba. Mana kana yoo barbaadan miliyoona 1,900 isa dhumaadha. Dirdiriin qabu kuni isa dhumaati. Yoo barbaaddu ta'e karaa toora bilbila keenyaan nu dubbisa. Kabiraammoo waan isinitti himuu barbaadu waa'ee baajaajii yeroo darbee Facebook irratti gadhiisee namni baay'een barbaadne jettanii turtanii YouTube viidiyoo isaa hojjedheen ture. Baay'een keessan ammayyuu komentii faadhaan na gaafattu waa'ee baajaajii jettanii keessaan kan na gaafattan jirtu. Ani waliigalatti YouTube irratti odeeffannoo guutuu isaa baajaajii walakkaa kaffaltanii walakkaa akkamitti bitachuu akka dandeessanii viidiyoo isaa hojjedheen jira. Viidiyoo isaa immoo komentii jalqaba jala isiniif kaa'achaadha. Gizee baay'ee odeeffannoo tokko hin barbaaddu garuu gizee gadhiisamu isin ba'a hin argattan. Kun immoo maaltu fallisaa? YouTube'n yeroo isin onlaayiniin galleefaa gizee baay'ee galgala magriibii naannoo magriibii gadhiisna. Yeroo sana warri isin darbe battala argachuuf maal gochuu qabdu? Telegiraamii chaayinaaliin telegiraamii keenya komentii jalqabaa jala jira. Isa keessa seenaa jooyin jedhaatiin maatii ta'a. Yoo guyyaa 5-6 turtan illee onlaayiniin seeniin yogguu seentanii isa hin argattu. Telegiraamii chaayinaalii keessatti battala argattu akkasiin hordoftanii odeeffannoo adda addaa argachuu dandeessu. Gatii kanaaf warri waa'ee baajaajii isin darbee komentii jalqabaa jala jira. Telegiraamii keenya keessa seenaa hin argattu. Odeeffannootu guutuusaa walakkaa kaffaltanii baajaajii bitachuu dandeessu. Keessumaa naannoo Jimmaa warri jiraattanii kana fakkaata. Kan ittaan immoo konkolaataa Ayisuuzii ammallee jira. Parsantii 50 kaffaltanii bitachuu dandeessanii akkamiin bitachuu dandeessu ulaagaa isaa maal barbaadasa jedhu odeeffannoo ittaanuun isiniin fidee dhufaa. Odeeffannoon irraa asumarratti raawwata. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.